Arra iddoo adda ta'e tokko isin dhiyeessine. Iddoon kunis iddoo oomisha avokaadoo aanaa jiran ganda walqeetii yookaan ganda bishaan jedhamu keessatti argamudha. Avokaadoon asitti argitan kun kan oomishamaa jiru waajjira bulchiinsaa domina waajjira bulchiinsaatii fi akkasumas waajjira qonnaa aanaa jiraatu. Har'a immoo sadarkaa kana ga'ee eebbaaf dhiyeetu jira. Biqiltuun avokaadoo kun yeroo jalqabaatiif haala kanaan eegee haala kanaan kunuunfamee tajaajilaaf akka qophaa'utti hojjetamaa jira. Akkuma asirraa agartan kanatti avokaadoo sanyii filatamaadha. Maqaan illee ni qaba. Fakkeenyaaf gosa biqiltuu avokaadoo gosa intigarii yookaan kan jixaalame intijar kan jedhamu yommuu ta'u, iddoon buufataa kunis haala nama hawwataa ta'ee fi haala miidhagaa ta'e avokaadoo oomishee raabsuudhaaf qophiirra jira. Iddoon kun daawwitis banaadha. Tajaajila adda addaa kennuufis banaadha. Kottaa daawwadhaa kan jenna. Galatooma. Eeyyeen biqiltuu kana oomishuun akka hawaasa keenyaa furuuf hojjetamaa jira. Keessattuu oomisha jimaa qofa osoo hin ta'in biqiltuu irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Bal'inaan oomishamu keessattuu avokaadoo gosa kanaatiin kan oomishamu aanaa ciroo keessatti ganda bashaa jedhamu keessatti avokaadoon haalaan namatti tolu kun oomishamaa jira. Kottaa daawwadhaa jechuunis ni dandeenya. Gama biraatiinis immoo oomisha asirraa raabsamu kana immoo hawaasni aanaa cirootis ta'ee naannoo ciroo harkaan marti keessan biqiltuu kan avokaadoo kana iddoo hundatti dhaabuudhaan mana manatti illee dhaabuun danda'ama. Irraa fayyadamaa isin jira. Waan hordoftaniif galatomaa isin jira. Shaaro baasaa qaabu. Akkatti si beekaa qaba. Ibsillee cuma ibsillee urban. Akkuma lolatti avokaadoo kun gosa sadii asirratti oomishaa jiru. Gosti sadeen kun immoo oomishaa fi oomishtummaan isaanii qorannoodhaan mirkanaa'ee jechuudha. Oomisha olaanaa kan jedhu ittangarii fi yeroo hangam keessatti sadarkaa kana ga'uu danda'u? Amma kun yeroo muraasa dhaabbameeti. Oomishtummaan isaa amata lama hanga sadii gidduutti. Amata lama hanga sadii gidduutti oomishamuu danda'a jechuudha. Kanaaf akka haala argetti gaazexaa qofa osoo hin ta'in avokaadoo fi maangoodhaas qonnaan bulaan akka oomishatu hojii eegallee jira jechuudha. Iddoon amma argamnu kun eessa jedhama? Iddoon amma argamnu kun buufata avokaadoo araddaa waddeetiiti. Waddeetii irra jira jechuudha. Waddeetii aanaa ciroo araddaa waddeetii.